أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الفاتحة قرانا كوتا سينا اتديا دان سنينجا المان رمو مسلمة كنتا تنجرشودا. سورة الفاتحة كنا كمارجدان قرآن الرا موتو سمو كيسان سني كراجت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يا الرا سورة sadeen kana qaraanee yerni gaha itti aanseen suuraa jirtus inshallah suutuma suuta qaraatiin deemna. Hedduun keessan ijoolleen Oromoodha kan musliima taatan quraana kabajamaa kana lafatti dhiistanii hedduun keessan muuziqaa taphachuutti jirtan jechuudha. Rabbii keessa sodaadha. Rabbiin hundi dachee kana irratti isin fideef waan inni wajjadhaa jedhe akka hojjettaniif, waan inni dhiisaa jedhe akka dhiistaniif. Kanaafuu uf laali eessa akka jirtu. Taasirra tolbaatee sirbitus tawaan hin taane dalagu jirtus of beeki, of laali eessa jira jedhu of gaafadhu. Quraana muu qara'uu hin dagatin. Aayaat akkasuma taate quraana qara'uun faayidaa siif qaba. Inshaallah suuraatti aantuu waliin walitti dachaana. Hagasitti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.